Nagaan isiniif haa ta'u, hordoftoota Gadaa Miidiyaa barnoota yeroo darbee waa'ee sooshaal miidiyaa kutaa tokkoffaa fi lammaffaa isiniif dhiyeesseen ture. Har'a immoo kutaa sana keessatti wantoota baay'ee ilaalleerra. Waa'ee marsariitii hawaasaa jechuudha. Har'a immoo egaa akkamittiin appilikeeshinii irraa qarshii hojjechuu akkaataa itti dandeenyu haga ta'e tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Innis maalidhaa? Waa'ee appilikeeshinii Poppoo Laayiviiti. Maalni laayivii jettanii na gaafachuu dandeessu. Yeroo baay'ee laayivii kan jennu tamsaasa kallattiidha jechuudha. Laayiv istiriimingiin tamsaasa kallattiidha. Yeroo ammaa teknooloojiin sadarkaa barbaachisu irra gaheera jedhamee yaadama. Akkuma marsariitii hawaasaa kutaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti hubannoon leenjii hojii onlaayinii jedhu wajjin wal qabatee yeroo darbe viidiyoon isin hojjedhee ture irraa baay'een keessan itti gammaddaniittu itti fufii hojjedhu. Wantoota hojjetamuu qabanis nutti agarsiisi kanneen jettanii bilbilaan illee quunnamtan jirtu waan ta'eef har'a waa'ee appilikeeshinii Poppoo Laayivii jennu kanan qabadhee isiniif dhufee jira. Mee isa dura wantoota yeroo darbe ilaalle keessaa waan tokko ilaalla. Innis maal inni yaada ishee lakkoofsa salgaffaarra jirtu kana ittan maraa. Ishee lakkoofsa salgaffaarra jirtu kan mallattoo diimaadhaan itti mareen jira. Poppoo Live or fast growing technology isheen jettu kuni kaampaanii Vishow.pte.ltd jedhamuun kan hoogganamudha. Limitidii kaampaaniidha. Darbee immoo sheer kaampaaniidha. Biyya eessaatti argama? Singaappoor keessatti argama. Singaappoor kun egaa kibba bahaa Eeshiyaatti argamti. Aardii Eeshiyaadha jechuudha. Naannoo biyya Chaayinaa kanatti dhiyoo jirti jechuudha. Kan inni jalqabame bara 2022 ture. Fayyadamtoota miiliyoona 10 ol qaba. Yeroo ammaa egaa fast growing technology jedhamee beekama jechuudha. Appilikeeshinii kana irratti hojii gurguddaas hojjetama. Innis kanaan dura waa'ee marsariitii hawaasaa Facebook irraa jalqabnee haga isa haala jennu kanaatti ilaallee turre jechuudha. Sooshaal neetworkii yookaan marsariitii hawaasaa haga 10tti ilaallee jechuudha. Feesbuukii, Instaagiraamii, Yuutuubii, Tiwiitarii, Telegiraamii, Waatsaappii, Linkdiin, Tiiktookii fi Poppoo Laayivii isheen har'a isiniif qabadhee dhufe kanadha jechuudha. Guutummaatti garaagarummaan appilikeeshinii marsariitii hawaasaa warra Tiiktookii, Yuutuubii, Telegiraamii jennu kanaa fi Poppoo Laayivii fast growing technology ishee jennu kana guutummaatti ilaallaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti akka hordoftaniin barbaada. Sababiin isaa appilikeeshinii irratti qarshiin hojjetamu waan ta'eef baay'ee isin fayyada jechuudha. Akkamitti hojjetama? Maaliin hojjetama? Maal inni faayidaan isaa? Yoo jettan barnoota kana keessatti hubannoo gahaa arganna waanta ta'eef na hordofaa jechuun barbaada. Mee gara Poppoo Laayivii kanatti isin haa dabarsu. Egaa Poppoo Laayiviin kuni waltajjii tamsaasa kallattii ta'ee saffisa olaanaadhaan jaallatamummaa guddaa argachaa kan jirudha. Appilikeeshiniin kun namoota baay'ee hawwachaa jira. Fakkeenyaaf bashannana, hirmaannaa hawaasaa fi carraa maallaqaa kan dhiyeessu yoo ta'u, dhaggeeffattoota adda addaa hawwata. Isinii galte? Dhaggeeffattoota addunyaa kana jiran guutummaa biyyaan hin daangessu jechaadha. Namoota hundumaa yeroo itti hawwachaa jirudha jechuudha appilikeeshiniin kun. Gamaggamni kun waa'ee Poppoo Laayivii ilaalcha waliigalaa bal'inaan kan kennu yommuu ta'u, as keessatti wanti adda isa taasisu amaloota ijoo kaayyoo nageenyaaf dandeettii galii argamsiisuu isaati. Appilikeeshinii kaan irraa kan adda isa taasisu kaayyoo mataa isaa danda'e qaba. Nageenya yookaan tasgabbii yookaan sekuriitii isa jennu kan mataa isaa qaba fi dandeettii galii argamsiisuu qabaachuu isaati jechuudha. Appilikeeshinii kanneen kaan irratti waa'een galii argamsiisuu kun fakkeenyaaf yoo yuutuubii fakkeenya fudhanne yookaan tiiktookii yoo fakkeenya fudhanne fooloowerii qabnuu fi viiwerii qabnuunidha kan galii argannu jechaadha. Garuu fooloowerii baay'ifachuu fi viiweriin keenya baay'achuutu irra jiraata qarshii argachuudhaaf jechuudha. Isayyuu qarshii nu madaalu argachuun in ulfaata jechuudha. Qarshii xixiqqoo waan xixiqqoo arganna malee waan guddaa achirraa argachuu hin dandeenyu. Appilikeeshinii kanarraa garuu fooloowerii nu barbaachisu gatiin foolooweriidhaan kennamu hin jiru.
yoo jiraates akkaataa qabaa jechuudha. Kana yommuu jedhu TikTokii, YouTubii fi Telegiraamii, WhatsAppii kanneen biroo irraa adda ta'uusaa isiniif ibsuu barbaadeen. Hawwatamaa kan inni isa godhe tokkoffaa yommuu appilikeeshinii kanarra seennu laayivii gallee hojjenna yoo taane warra shamarraniidhaaf keessumattuu appilikeeshiniin kun shamarran baay'ee jajjabeessa jechuudha. Dhiirota immoo hin balaaleffata jechuu koo miti. Laayivii yommuu seennu shamarranii fi pooyintii kennama jechuudha. Pooyintiitu kennama. Dhiirotaaf garuu laayivii sababii seeneef pooyintiin dhiirotaaf kennamu hin jiru jechuudha. Garuu akkamittiin fayyadamaa ta'a? Namoota afeeruudhaan. Shamarran afeeruudhaan dhiirri tokko aga doolaara 14 argachuu danda'a jechuudha. Shamarree tokkotti. Dubara tokko yoo afeere aga qarshii doolaara 14 argata jechuudha. Doolaara 14 jechuun immoo egaa waan qoosaa miti. Attamitti argata isa jedhamuuf immoo abbaan tokko nama waan afeereef miti. Afeeruu qofa miti jechuudha. Maal gochuutu irra jiraata? Yoo shamarree tokko afeertan torbee tokko keessatti sa'aatii 12 yommuu isheen hojjettu pooyintii 60,000 isinii kenna jechuudha. Kanaaf iyyuu jajjabeessuun nurra jiraata jechuudha. Afeerree homaa callumannee kan dhiifnu miti. Guyyaama tokko hojjettan yookaan guyyaa lama hojjettanii dhiiftu yoo ta'e riwaardiin sun yookaan badhaasii isin argattan suni isiniif hin kennamu jechuudha. Sababiin isaa torbee tokkoo fi laayivii galtee hojjechuun shamarree sanarraa barbaadama waan ta'eef dirqama jechuudha. Egaa Poppo laayiviin maali jechuu dandeenye gaaffii of gaafachuu dandeenya. Poppo laayiviin aappii hawaasummaa kallattiin tamsaasu yoo ta'u fayyadamtoonni viidiyoo kallattiin akka tamsaasan daawwattoota waliin akka wal quunnaman akkasumas taateewwan virchuwaalaa irratti akka hirmaatan gochuudhaaf kan qophaa'edha. Appilikeeshiniin kun tokkoffaa viidiyoo akka daawwattootaaf kallattiidhaan tamsa'u ni hojjeta jechuudha. Kana jechuun namoonni baay'een artistoonni bebbeekamoon addunyaa kanarraa istuudiyoo mataa isaanii banatanii warri jiranii Poppo laayivii kanarratti laayivii galuudhaan yookaan tamsaasa kallattii banuudhaan daawwattoota isaanii bohaarsaa bashannansiisaa oolu jechuudha. Warri diraamaa hojjetanis akkuma kana. Warri dhimma wangeelaa irratti hojii hojjetanis garee mataa isaanii qabu jechuudha. Asirratti wanti nuyi hojjennu wantuma yuutuubii fi tiktookii warra feesbuukii irratti hojjennutu hojjetamaa jechuudha. Garuu maaltu adda isa godhaa? Yeroo laayivii seennu maallaqa nuuf kaffaluu isaatii jechuudha. Sababii appilikeeshinii kana fayyadamneef gatii nuuf kaffaluu qabaa jechuudha. Egaa namoonni achirratti artistoonni daawwattoota isaanii wajjin wal quunnamu. Daawwattoonni isaanii yeroo isaaniin quunnamanii gatii viidiyoo isaanii daawwataniif waan argatan yookaan qarshii argatan isaaniif kan kaffalamu jira jechuudha. Warri aartii agarsiisanis warri aartii sana daawwatanis waan argatan qabu jechuudha. Taateewwan virchuwaalaa kan jennu immoo fakkeenyaaf virchuwaal maateriyaals warri jennu jiru. Virchuwaal maateriyaaliin fakkeenyaaf namoonni kennaa adda addaa waliif kennu achirratti. Kennaa adda addaa giiftii waliif kennu jechuudha. Giiftii jechuun kennaadha waan ta'eef giiftii waliif kennu fakkeenyaaf konkolaataa ta'uu danda'a. Kanneen akka leencaa, kanneen akka sa'aatii adda addaa meeshaalee namoota fayyadu jedhamanii yaadaman abaaboo adda addaa ta'uu danda'a. Kennaa garaa garaa jira egaa. Virchuwaal maateriyaaloonni kun warra suuraan isaanii bilbila irratti qopheeffame sanadha jechuudha. Appilikeeshiniin sun kan inni qopheesse jira. Gatii mataa isaanii qabu. Binnee yeroo waliif kenninu gatii argannaa jechuudha. Gatii nu madaalu argannaa jechuudha. Taateen virchuwaalaa warra kanadha. Kan biraan wal quunnamtii yeroo dhugaa yookaan yeroo qabatamaa tamsaasonni fi daawwattoonni achirratti wal quunnamu jechuudha. Kana jechuun warri tamsaasa sana qopheessanis warri daawwatanis karaa laayif chaatii wal quunnamuu danda'u jechuudha. Walitti haasa'uu danda'u. Kallattiidhaan walitti haasa'uu danda'u jechuudha. Laayifiin isa kana. Taphoonni wal quunnamtii yookaan wal dorgommiin akka gaggeeffamus ni dandeessisa. Namoonni wal dorgomuu danda'u. Geemiin jira fakkeenyaaf geemii fakkeenya fudhachuu dandeenya. Dorgommiin adda addaa siin qophaa'a. Yoo namoonni dorgommii tokko injifatan badhaasa qaba jechuudha. Pooyintii yookaan kooyiniin badhaasa isiniif kennamuu danda'a jechuudha. Inni kunis qarshii argamsiisa waan ta'eef baay'ee tajaajila jechuudha. Aappichi waltajjii Androidii fi iOS irratti kan argamu yoo ta'u
fayyadamtoota addunyaa maraaf bal'inaan akka dhiyaatu taasiseera. Fakkeenyaaf warri app stoorii fayyadamtanis warri play stoorii fayyadamtanis akka bilbila keenyatti appilikeeshinichi qophaa'eera jechuudha. Sooftiweeriidha. Androidii fi iOS isheen jettu kuni Androidii fi iOSin sooftiweeriidha jechuudha. Gosa bilbila keenyaa irratti hundaa'a jechuudha. Kutaa lammaffaani inni nuyi amma ilaalaa jirru kutaa tokkoffaadha. Kutaa tokkoffaa keessatti Poppo Live'n maali kan jedhamu ilaalle. Amma immoo Poppo Live'n maaliif oola? Maa inni gaheen isaa? Maa inni faayidaan isaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Appiin kuni kaayyoo fayyadamtootaa irratti hundaa'uun kaayyoo hedduu tajaajila. Namoonni dhuunfaa tokko Poppo Live bashannanaaf yookaan waan bohaartii dandeettii yookaan muuxannoo jireenya guyyaa guyyaa dhaggeeffattoota addunyaa maraaf qooduuf fayyadamu jedha. Namoonni baay'een tokkoffaa bashannanaafidha jedheera. Waa'ee artistootaa fakkeenya isinii fudhadheera. Waa'ee faarfattootaa fakkeenya isinii fudhadheera. Kan faarfatu faarfata, kan diraamaa hojjetu hojjeta, kan sirba sirbu in sirba, kan geemii taphatu in taphata, dorgommii adda addaa warri wal dorgoman in dorgomu. Yeroo barcuma qabannee teenyu kaffaltiin kaffalamuu qaba. Kan hundumaa addunyaa maraaf qooduudhaaf eessa ta'anii jiru? Singaaporiin ta'anii appilikeeshinii kana nuu gumaachanii jiru jechuudha. Kaan ammoo akka meeshaa hawaasa naannoo fedhii waliin ijaaruuf gargaarutti ilaalu. Argitanii? Namoonni kanneen kaan immoo akka meeshaa hawaasa naannootti ilaalu jechuudha. Amma namoonni akka walitti dhiyaatanitti meeshaalee adda addaa yeroo bitatan jiru. Appiin kun egaa namootaaf akka meeshaa waliin itti ilaalameera jechuudha. Baay'ee beekamtii akka inni argatu kan isa godhe, hordoftootas akka inni baay'ifatu kan godhe, tamsaasni kallattii kun fayyadamummaan isaa hawaasa addunyaa maraaf dhaqqabamaa waan ta'eedhaafidha jechuudha. Waltajjiin kun taphootaaf dorgommiiwwan adda addaas kan keessummeessu yoo ta'u, kunis muuxannoo hawwataa ta'e kan tamsaastootaa fi yookaan streamers warra jennuu fi daawwattootaaf kennuu ta'ee filatamaa ta'ee jira. Egaa namoonni wal quunnamuudhaaf, waltajjii geggeessuudhaaf, walgahii adda addaa taa'uudhaaf, paartii adda addaa geggeessanii irratti mari'achuudhaaf appilikeeshinii kana filataniiru jechuudha. Namoota hawwii abbootii qabeenyaa ta'uu qabaniif Poppo Live akka waltajjii daldalaatti kan hojjetu yoo ta'u, fayyadamtoonni qabiyyee maqaa yookaan biraand uumuu yookaan ispoonsoroota waliin akka tumsan kan taasisudha. Asirratti maal ilaallaa? Namoonni tokko abbootii qabeenyaa ta'uu barbaadu. Abbootii qabeenyaa ta'uudhaaf immoo namni hojii hojjechuu qaba. Kana kan mijeesse bara jaarraa dijitaalaa jennu kanatti Poppo Live'n milkaa'aa ta'edha jechuudha. Appilikeeshiniin kun namoonni appilikeeshinii kana kaampaaniin appilikeeshinii kana hoogganus milkaa'aa ta'eera jechuudha. Sababiin isaa namoonni yuutuubii, tiiktookii, waatsaappii, liinkidiinii dhiisanii gara appii kanatti dhufaa jiru jechuudha. Sababiin isaa qarshii guddaa achirra jira, hojii guddaa achirra jira. Namoonni sirriitti hojjetan milkaa'aniiru jechuudha. Kanaaf naannolee Poppoon argama cimaa qabu keessatti qabiyyee aadaa naannoollee ni deeggaradha. Aadaallee balaaleffatu jechuudha. Fakkeenyaaf inni sabni keenya aartii sabni keenya qabuu fi aartii sabni Singaappoor kanneen akka Chaayinaa fa'aa qabanii tokko miti jechuudha. Kan Chaayinaa jaallatame kan saba kanaa hin jibbamu jechuudha. Kanaaf walqixa ilaalaa jechuudha. Muuziqaa aadaa shubbisaaf gosoota aartii agarsiisuuf ni deeggaradha. Muuziqaallee ni deeggara. Aadaa biyya, aadaa saboota, sablammoota adda addaa addunyaa kana jiranii ni keessummeessa. Shubbisaa fi gosoota aartii agarsiisuufis deeggarsa godha jechuudha. Poppo Live'n kanaaf filatame jechuudha. Kutaa sadaffaa keessatti immoo Poppo Live nageenya qabaa jedha yookaan sekuriitii qaba. Gaaffii kana nu gaafata jechuudha. Yookaan ofii keenya gaafanna jechuudha. Tiitoorii kana kan isiniif qopheesse utuu hubannoo hin argatin yoo hojii kanatti seenne hin danqamna waan ta'eef kanaafidha jechuudha. Nageenyi waltajjii dijitaalaa kamiifuu yaaddoo murteessaa yoo ta'u, Poppo Live fayyadamtoota isaa eeguuf tarkaanfiiwwan hedduu hojiirra oolcha jedha. Poppo Live'n kun egaa nageenya waltajjii dijitaalaa kamiifiyyuu akkuma waa'een sekuriitii yaaddessaa ta'e, waa'een nageenyaa yaaddessaa ta'e, Poppo Live'nis dhimmoota fayyadamtoota isaa eeguudhaa fi tarkaanfiiwwan hedduu hojiirra oolchaa jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf waa'ee nageenyaa yeroo kaafnu waa'ee personal informationidha jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee iimeelii ta'uu danda'a, waa'ee paaswoordii ta'uu danda'a. Iimeelii fi paaswoordii keenya dhabne jechuun qabeenya qabnu guutummaa dhabne jechuudha. Iimeelii keenyaaf paaswoordii keenya namoonni akka hin barree fi yookaan yoo hatame illee
tarkaanfiin akka fudhatamu gochuudhaaf Popolaayiviin security mataa isaa qabaa jechuudha. Tokkoffaa yoo namoota akkasii kan argitan ta'e qabattanii gabaasuu illee dandeessu jechuudha. Popolaayiviin immoo dhimma sana ilaalee yoo dhugaadha ta'e tarkaanfii fudhatee akkaawuntii isaanii cufuu illee danda'a jechuudha. Namoonni utuu waa'ee appilikeeshinii keessa hin barin waa'ee qarshii argachuu irratti xiyyeeffatan of eeggannaa gochuu qabdu jechuudha. Kooyinii yookaan poointii nama jalaa hatuudhaaf warri yaalan hatamtanii immoo nama itti iyyattan yoo dhabdan kaampaaniin kun to'annoo jala oolchuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhimmi Popolaayivii dhimmi sekuriitii yookaan dhimmi nageenya Popolaayivii baay'ee qulqullina kan qabudha jechuudha. Hawaasa addunyaa kanaas kanaafidha kan inni itti gammadee fudhatee jechuudha. Isinis beekumsi kun xiqqoo ishee akka isiniif ifu yaadni kun akka isiniif ifu nan barbaada. Namoonni baay'een nyaatamaa oolu waan ta'eef qarshii gurguddaa dhabaa oolu wanta ta'eef yoo iyyannoon keessan akka qabeessa ta'e iyyachuu dandeessu jechuudha. Kaampaaniitti daayirektii iyyattu kastamar servisiin isaanii isin keessummeessu tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhachuudhaaf qophiidha jechuudha. Aappichi qajeelfama hawaasaa kan afaan arrabsoo haasawa jibbiinsaa fi qabiyyee ifa ta'eef ni dhorka'edha. Agartanii appilikeeshinii adda addaa irratti namoonni akka barbaadan wal arrabsaa oolu, wal jibbaa oolu, wal qeeqaa oolu, barreeffama barbaachifne argaa oolu. Wantoota akkasii aappiin kun hin balaaleffata jechuudha. Arrabsoon keessa yoo dhufe AI'dha waan ta'eef carraa akkaawuntii keenya bilookii gochuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan keenya hin beekan isaanoo afaan Chaayinaadha, afaan Ingilizii malee hin beekan jennee waan barbaanne fayyadamne yoo ta'e AI'n galmeessaa deema jechuudha. Waan nuyi dubbannu, waan nuyi hojjennu, akkaataa taa'umsa keenyaa akkamitti akka hojjennu hin galmeessaa jechuudha. Aappicharra teenye nama arrabsuun hin danda'amu. Waan barbaanne fuunee kitaabolee adda addaa fuunee agarsiisuun hin danda'amu. Beeksisa kan biraa hojjechuun hin danda'amu. Achirra teenye nyaata adda addaa nyaachuun, waan adda addaa dhuguun, seeraan ala wantoota hin barbaachifne alkoolii adda addaa fayyadamuun, keemikaalota adda addaa fayyadamuun hin dhorkama jechuudha. Appilikeeshinii warra kaan irratti garuu hagammaatti wantoota akkas akkasii hin dhorka jedhee waan yaadu hin qabu. Maaliif wantoota baay'ee waan jibbisiisu argaa oolla waan ta'eef Popolaayiviin baay'ee balaaleffata jechuudha. Haasawa jibbiinsaa. Fakkeenyaaf nama jibbuu hin dandeenyu aappii sanarra teenye kan nuyi aappicharra teenyu beeksisa adda addaa hojjechuudha. Aappii kanaafi beekamtii akka inni argatuuf kaampaaniin kun akka inni milkaa'uuf waa'ee aappii kanaa barsiisuu, leenjisuu fi babal'isuu waan ta'eef achirra teenye nama barbaannu tamsaasa kallattiidhaan quunnamnee arrabsaan oolu jechaadha. Yookaan jibbaan oolu. Kan biraan qabiyyee ifa ta'eef ni dhorkadha. Wantoonni adda addaa qabiyyee ifa ta'eef yeroo jennu akkaataan uffannaa keenyaan ilaalama. Boodii illee uffannee achirra yoo teenye bilookiin nu gochuu danda'a. Qullaa keenya fa'aa akka barbaanne yoo achirraa shamizii ofitti baasnee kan irra teenye yoo ta'e nurratti cufamuu danda'a. Keessumatti shamarran wantoota adda addaa kosmootiksii adda addaa garmalee fayyadamuun uffannaa qaama keenya bakkeetti mul'isan garmalee uffachuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Aappii kanarratti of eeggannaa guddaa barbaada. Sababiin isaa qarshii hojjettan dhabdu waan ta'eef of eeggannaa barbaada jechuudha. Malee qabiyyee ifaa ta'e inni jedhu kun wantoota qaama keenya irraa mul'atan yeroo laayivii gallullee kaameraan keenya sirriitti ifuu qaba jechuudha. Fuulli keenya illee mul'achuu qaba. Yoo irraa kan sochoonu ta'e aga sa'aatii keenya xumurutti fakkeenyaaf guyyaa torbee tokko yommuu hojjennu sa'aatii 3 hojjechuun dirqama keenya wanta ta'eef bannee bakka barbaanne dhaquu hin dandeenyu jechuudha. Appilikeeshinicha banannee gara barbaanne deemuun hin danda'amu. Appilikeeshinii kana laayivii gallee yookaan aannan danfifnee yookaan shaayii danfifnee yookaan buna danfifnee teenye dhuguu hin dandeenyu jechuudha. Walii gad deemne jechuudha. Inni hojjenna taanaan sa'aatii nuuf kenname sana hojjenna. Ijoolleen illee nu jeequun qabdu haala mijeeffannaa jechuudha. Ijoollee yoo jiraatte daftanii yeroodhaan raffistanii hojii keessanitti darbuudha jechuudha. Keessumatti warri dubaraa jechuudha. Warri dubartoonni kana gochuutu irraa eegama jechuudha. Itti fufee fayyadamtoonni amala hin malle gabaasuu ni danda'u. Akkuma amma isiniin jedhee amala hin barbaachifne gabaasuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas fooyyessitoonni aappii kana naannoo nageenya qabu eeguuf waltajjii kana dammaqinaan hordofu. Isinii galee namoonni aappii kana hooggananii waa'ee aappii kana hubannoo isin kennu akkuma hubannoo kennan nageenyi isaa hin jeeqama yoo ta'e tarkaanfii fudhachuudhaaf dammaqanii hordofu jechuudha. Haa ta'u malee akkuma waltajjii onlaayinii kamiyyuu balaan jiru keessumaa fayyadamtoota dargaggootaaf maatiin ijoollee isaaniif of eeggannoo gochuu qabu jedha aappiin kuni. Keessumattuu maatii gorsaa jechuudha. Ijoollee isaanii warra dargaggoo ta'anii fi gorsa barbaachisaa jechuudha. Maatiin ijoollee isaaniif of eeggannoo gochuu qabu. Sababiin isaas aappichi walquunnamtii qabaachuun isaa ijoollee qabiyyee yookaan walquunnamtii miidhaa geessisuu danda'aniif saaxiluu danda'a waan ta'eef. Namoonni achirratti
wantoota hin barbaachifne argaa oolu yoo ta'e dargaggoonni ishee kana dogoggora keessa galuu danda'u jechaadha. Wantoonni miidhaa geessisan illee isaan quunnamuu waan danda'uuf maatiin sirriitti gorsa kennaa fi waan sirrii ta'e akka isaan hojjetan irratti jajjabeessuu qabu jechuudha. Pooppoolaayifiin egaa odeeffannoo dhuunfaa argachuu daangessuuf qindaa'inoota icciitii kan of keessatti hammate yoo ta'u, fayyadamtoonni guutummaatti akka itti fayyadaman jajjabeeffamudha. Egaa of eeggannoowwan kun erga godhamanii aappiin kun seeraan akka fayyadamu guutummaan guutuutti nu jajjabeessaa jedha. Akkasumas warra itti fayyadaman kana hin jajjabeessaa jechuudha. Asirratti dargaggoonni baay'ee akka of eeggatan cimsee lafa kaa'a jechuudha. Sababiin isaa aadaa biyyoota garaagaraa akkaataan diraamaan adda addaa, baacoon adda addaa, akkaataan shubbisa adda addaa dargaggoota keenya gowwoomsuu waan danda'uuf isa kanallee of eeggannaadhaan akka isaan hojjetan waan hojjechuu qabnu daangessinee akka hojjennu nu ajaja jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf nuyi Itoophiyaa keessa jirra. Itoophiyaa keessa Oromiyaa riijinii irra jirra. Akka walitti dhiyaannutti hojjenna jechuudha. Aadaa biyyoota garaagaraa keessa galloo ta'e miira hin taane keessa galuu dandeenya waan ta'eef of eeggannoo yookaan daangaa mataa keenyaa nu barbaachisa jechuudha. Kutaa arfaffaa keessatti egaa abbaan Pooppoo eenyudha jedha. Abbaan appilikeeshinii kanaa eenyu? Pooppoolaayif dhaabbata teekinooloojii viishow yookaan viidiyoo show interaaktiif jedhamu kan waltajjiiwwan marsariitii hawaasaa kalaqaan guutaman uumuu irratti xiyyeeffatedha. Marsariitiin hawaasaa kuni kalaqaan kan guutedha. Tokkoffaa waa'ee virtual materialis ni kaaseera. Kanneen akka leencaa, kanneen akka sa'aatiiwwan adda addaa, kennaawwan garaagaraa achirra jiran konkolaataa illee ta'uu danda'a. Warqee, daayimandii waan adda addaa wantoota jiran of keessaa qabaachuu danda'a. Virtual materiaaliin abaaboo adda addaa baay'eetu jiru egaa kanneen nuyi kennaa goonee waliif kenninu baay'eetu jiru waan ta'eef isaan kana hundumaa irratti ni xiyyeeffata jechuudha. Kalaqaan kan guuteedha jechuudha. Inni sun hundumtu kalaqameedha kan inni achirra gale jechuudha. Viidiyoo showun interaaktiif kun egaa adda durummaadhaan Eeshiyaa keessatti kan hojjetudha. Duraan isiniif kaaseera. Kibba ba'a Eeshiyaatti argama. Isiniin jedheen ture. Eeshiyaa keessatti kan hojjetudha jechuudha. Garuu naannolee birootti babal'isee walitti hidhamiinsa addunyaa cimsee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun naannoo adda addaatti babal'atee kun ammallee biyya keenya keessallee gahee iddoo adda addaatti guutummaa addunyaatti beekamtii argatee jira jechuudha. Appiin kun baay'ee sadarkaa olaanaa qabatee jira jechuudha. South East Eeshiyaa keessatti argama isiniin jedheera. Biyya Singaappooritti argama isiniin jedheen ture. Kutaa arfaffaan kana wal qabata. Kutaa shanaffaan Pooppoo irratti maallaqa argachuu ni dandeessu jedha. Aappii kana irratti maallaqa argachuu ni dandeessu kan jedhu gaaffiidha jechuudha. Gaaffii kanaaf egaa deebiin jiru eeyyee kan jedhudha. Egaa Pooppoolaayif carraa maallaqa argachuu streamersiif yookaan tamsaastotaaf ni kenna jedha. Warra tamsaasa kallattii seenan sanaaf carraa maallaqa argachuu ni kenna. Fayyadamtoonni kennaa dhugaa yookaan virtual gifts warra nama kanneen akka leencaa fakkeenyatiin fudhadhe daawwattoonni isaanii yeroo tamsaasa kallattiin ergamaniin galii argachuu danda'u jedha. Fakkeenyaaf yeroo namoonni giiftii adda addaa waliif kennan fakkeenyaaf yoo kooyinii 1000 hiriyaa kootiif yoo giiftii yookaan kennaa kenne siistemni persentii 30 kutataa jechuudha. 1000 yoon ergee fi 1,000 keessaa 300 kutataa jechuudha. Aappiin kuni persentii 30 yeroo jedhu 300 citeetu 700 hiriyaa koo qaqqabaa jechuudha 1000 keessaa. Achirraa immoo daawwattoonni ammasii yeroo tamsaasa kallattii kanaan virtual gifts yookaan kennaawwan dhugaa warri jennu kun yeroo wal jalaa sharafamanii galiitu argamaa jechuudha. Kana jechuun social network marketing kan jedhu jira. Social network marketingiin kun yookaan network marketingiin kun Pooppoolaayif irratti dhugaa ta'uu isaa argineerra jechuudha. Kanaan dura yeroo barnoota adda addaa keessatti ilaalaa turre network marketingiin dhuguma galma gahaa dhuguma milkaa'aa jennee gaaffii adda addaa beektonni kaasaa turani. Amma garuu qabatamaa kunoo argamee jira jechuudha. Kana duwwaa miti aappii dhibbootaan lakkaa'amantu jiru jechuudha. Warri live streamii godhan kun voicein illee jira, voice chatting illee jira kan ittiin galii argannu waanta ta'eef warroonni akkasii kun baay'ataniiru jechuudha. Amma egaa network marketingiin kun hojiirra ooleera jechuudha. Gabaan marsariitii jechuudha. Amma namoonni wantoota argachuudhaaf yookaan qarshii argachuudhaaf haa ta'u meeshaalee bitanii gurguruu wal jijjiiruudhaaf haa ta'u gara gabaa deemu jechuudha. Akkuma naannoo keenyaa ilaallutti gabaa deemna. Yoo waa gurguranna ta'e waan gurgurannu qabannee gabaa baana. Namoonni waa bituudhaaf ba'an immoo qarshii baadhataniidha kan isaan ba'anii. Qarshii sanaan wantoota bitachuu barbaadan bitatu jechuudha. Bitachuudhaaf egaa gabaa deemuun dirqamaa jechuudha. Akkuma kana aappiin kun iddoo itti namoonni wantoota walirraa bitanii gurguran
onlaayinii irratti qopheessee jechuudha. Neetwork maarkeetingiinis kanuma. Gabaa marsariitii inni jennu onlaayinii irratti namoonni mana isaanii ta'anii neetworkii fayyadamanii intarneetiidhaan wantoota walirraa bitanii gurguranii manuma ta'anii daldala mataa isaanii geggeessuu danda'u jechuudha. Bizineesii mataa isaanii hojjechuu danda'u jechuudha. Amma yeroo gabaa deemnu dadhabbii baay'ee qaba. Yookaan lafoo deemna ta'a. Yookaan geejjibaan deemna ta'a. Dadhabbii baay'ee qaba jechuudha. Garuu kana manuma keenya teenyee hojjenna waan ta'eef dadhabbii illee hin qabu jechuudha. Kanaaf aduun nu rukutu, bokkaan nu rukutu, deemsa hin dadhabnu, geejjibaan illee yeroo deemnu dadhabbii adda addaatu jira waan ta'eef sun hin jiru jechuudha. Korree mana keenya teenyee bizineesii carraa bizineesii hojjechuu qabna jechuudha. Keessumattuu dubartoonni daa'ima guddistanii isinii fi hojii baay'ee filatamaadha jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni miidhamoodha. Yeroo baay'ee abbaan manaa isaanii hojii deema yoo ta'e yoo qarshiin hirkan jirullee ta'e amma inni galgala manatti galutti ta'anii eegu jechuudha. Kuni miidhaa dubartoonni qabanidha. Egaa aappiin kuni kan inni dubartoota filateefis kana yaadeetudha. Isaan daa'ima wajjin rakkachaa oolu. Hojiin adda addaa isaan rakkisa. Uffata miicuun isaan rakkisa. Wantoota adda addaa daa'imaaf dhiyeessuun rakkisaadha. Daa'imni tokko aannan jedha, tokko shaayii jedha, tokko bomboliinoo jedha, tokko keekii jedha. Isaan kana dhiyeessuudhaaf dirqama ta'anii harka abbaa manaa isaanii eeggatu jechaadha. Kana hambisuudhaaf Oppo-Live'n maallaqa argachuudhaaf hin dandeessisaa kan jedhu dubartootaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Aappiin kunis kan inni dubartoota filateef tokkoffaa miidhama isaanii kana ilaaleera. Lammataa immoo dubartoonni beeksisa beeksisuudhaaf baay'ee filatamoodha jechuudha. Namoonni hin hawwatu jechuudha. Namoota hin hawwatu. Beeksisa beeksisuunis irraa miidhaga wanta ta'eef kanaafidha kan inni durboota filate jechuudha. Durbootuma immoo callu malee hin filanne istaandardii mataa isaa qaba jechuudha. Callumannee irra gallatu hin taane bifa bareedaa ta'een bifa nama hawwachuu danda'u bifa fayyadamtoota hawwachuu danda'uun irra gallaa jechuudha. Aappii kanarra callumannee gallatu hin taane bifa nama fayyaduu danda'u gallaa jechuudha. Kanaaf isarratti akka xiyyeeffattan dhaamsan isiniif dabarsa. Isinillee carraa kanatti fayyadamtanii ijoollee keessaniif waan ittiin aannan bittan, waan ittiin keekii bittan, abbaa manaa keessan duwwaa eeguurra hojii kana yoo hojjettan baay'ee isin fayyadeen amana. Kunis egaa wantoonni qabiyyee dhaggeeffattoota isaanii guddisuu fi qabiyyee isaanii guddisuu kaka'umsa maallaqaa ta'a. Haalli kennaa yookaan virtual giftii kun madda maallaqaa ta'a jechuudha namootaaf yookaan fayyadamtoota uummata addunyaa kanaaf madda maallaqaa ta'a jechuudha. Dabalataanis Oppo-Live yeroo baay'ee taateewwanii fi dorgommiiwwan badhaasa maallaqaatiin ni qopheessadha. Yeroo adda addaatti konkolaataa ta'uu danda'a, qarshii guddaa ta'uu danda'a, qophaa'utu jira jechuudha. Namoonni yeroo wal dorgomanii wal mo'atan inni tokkoffaa ba'e badhaasa qabaa jechuudha. Kunis hirmaannaa daran akka kakaasu kan godhudha jechuudha. Fayyadamtoonni tokko tokkos waltajjii kana walta'iinsa maqaa daldalaa yookaan beeksisaaf fayyadamu. Kunis dandeettii galii isaanii ni dabala jedha. Egaa iddoo kanarratti akkuma isinii kaasee ture namoonni achirratti kooyinii bitanii gurguru. Yeroo kooyinii bitanii gurguran immoo buufatanii gurguru waan ta'eef gatii gadaanaadhaan bitu gatii olaanaatti gurguru. Kuni hojiidha jechuudha. Garuu dadhabbii hin qabu manuma keenya teenyee hojjenna. Intarneetii qabaachuudhaan kanaaf waan addaan barbaadu geejjibaan barbaadu lukaan deemuu yookaan lafoo deemuu dadhabbii adda addaa hin qabu jechuudha. Baasii baastan illee hin qabu intarneetiirraan kanaaf. Egaa kutaa shanaffaa kana yoon jedheen ga'a. Kutaa ja'affaanii Oppo-Live irraa maallaqni ba'u inni xiqqaan meeqaa jira. Maallaqni xiqqaan Oppo-Live irraa baasuun danda'amu qabxii 100,000 yoo ta'u kunis doolaara 10 waliin wal gitaa jira. Egaa pooyintiin qabxii ishee jennuudha. Kooyiniin immoo saantiba ishee jennuudha. Amma akka biyya keenya Itoophiyaa kanatti saantibaan turee argan arge. Saantimni amma eessa jira yoo jettanii virtuaalii ta'ee jechuudha. Akkuma barnoota kanarraa ilaallu kooyinii isheen jettu saantiba waan ta'eef kan keenya guddisaniiru ta'e ganaa guddisu ta'ee hin beeku. Saantimni amma gara virtual yookaan gara kooyinii isa jennutti jijjiiramee jira jechuudha. Amma qarshiima waraqataa kanatu jira malee isa waraqaarraa hojjetame kanatu jira malee hin jiru jechuudha. Saantimni baay'inaan hin jiru. Yoo arginallee wantoota kanaan dura babbadan fa'aa argina malee baay'inaan hin jiru. Biyyoonni guddatan garuu gara virtual materiaalitti jijjiiraniiru jechuudha. Kanaaf egaa qabxiin isheen jettu pooyintiidha. Pooyintiin kallattiidhaan maaloodha? Qarshiidha jechuudha. Qarshiidha. Pooyintii yookaan qabxiin 100,000 kuni doolaara 10 wal qixaa jechuudha. Egaa fayyadamtoonni maallaqa baasuu jalqabuu isaanii dura yoo xiqqaate maallaqa kana boorsaa Oppo-Live isaanii keessatti
kuufachuu qabu jechuudha. Fayyadamtoonni maallaqa yookaan doolaara 10 kana baafachuudhaaf istaandardii sanarra ga'u jechuudha. Dirqama jechuudha. Yeroon adeemsa hojii akkaataa kaffaltii fi bakka fayyadamaan jiru irratti hundaa'uun guyyoota hojii tokko hanga 7 gidduutti hojiirra ni oola jedha. Achi keessatti egaa qarshii baafachuudhaaf guyyoota gaafa ajajnee kaafne haga torbee tokko ni eegganna jechuudha. Doolaarra sharafamee nu bira ga'an ta'eef. Kanaafidha namoonni baay'een dafee nuun kaffaluu hin tura. Dafee hojiirra oolu hojii nama dadhabsiisudha kan jedhan jiru. Sababiin isaa adeemsa qaba. Gara doolaaraatti jijjiiruun doolaararraa gara qarshii Itoophiyaatti jijjiiruun akka salphaatti miti jechuudha. Adeemsa baay'ee adeemsa qabudha waan ta'eef akkuma salphaatti waanuma amma seennee ammoo qarshii amma arribaa nutti ilaaluu hin qabnu jechaadha. Keessumatti hojiin onlaayinii hin ariifatu. Suutadha. Namoonni tokko tokko immoo jiru. Ammuma seenanii ammuma konkolaataa fi gamoo bitanii waan ba'an kan itti fakkaatu jira. Hin bitamu jechuu koo miti adeemsa qaba. Bitamuu danda'a. Akkaataa hojii keenyaatti ilaalama jechuudha. Maaliif ijoollee bitaa jiran argaa jirra waan ta'eef. Ijoollee konkolaataa meeqa bibbitan argaa jirra waan ta'eef sadarkaa sanarra ga'uudhaaf hammi isin cimtanii hojjettan murteessaadha. Sun immoo intarneetii spiidii keessan irratti hundaa'a jechuudha. Keessumatti warri iddoo waayifaayi qabdanii carraa kanatti fayyadamaa jechuun barbaada. Xumura poppolaa fi tamsaasa kallattii ta'ee xumura irratti wanti nu ilaallu appiin kun tamsaasa kallattii erga ta'ee bashannana quunnamtii hawaasaa fi carraa galii argachuu namoota walitti fidaa jedha. Tokkoffaa tamsaasa kallattiidhaan namoonni walitti dhufu. Bashannana kan qopheessan jiru. Quunnamtii hawaasaa yookaan dhimmoota tokko tokko karaa appilikeeshinii kana dhimma hojii keenyaa, dhimma akkaataa hojii keenyaa, dhimma wantoota adda addaa irratti mari'achuu dandeenya jechuudha. Kun immoo carraa galii argachuu namootaa walitti fidaa jira. Faayidaa hedduu kan kennu yoo ta'u, fayyadamtoonni nageenya isaanii irratti dammaqaa ta'uu qabu. Egaa sekuriitii mataa keenyaa cimsachuu qabna jechuudha. Kan akkaawuntii keenyaa abbaan barbaade bilbila keenya nurkaa fuudhee akka barbaade godha yoo ta'e, bilbila keenya eenyu akka fayyadamu hin beeknu yoo ta'e rakkisaadha jechuudha. Bilbila keenya ijoollee matti ilaanne akka barbaadan godhu yoo ta'e qarshii irra jirullee balleessuu danda'u, nama biraatiif erguu danda'u jecha. Kanaaf qarshii achirra qabdan akka hin bannee fi namoota hubannoo kanaan qabnetti illee bilbila kennuun of eeggannoo dhuunfaa akka gootan gamanaa isiniif dhaama jechuudha. Ijoolleetti illee bilbila keessan akka hin laanne sababiin isaa hojiin itti dadhabnee hojjenne daqiiqaatti balleessuu danda'a waan ta'eef kana irratti hojjechuun dhimma dhuunfaa keessanidha. Qajeelfama waltajjii kana hordofuu fi amaloota isaa itti gaafatamummaadhaan fayyadamuudhaan tamsaastotaa fi daawwattootaaf poppolaayiviin muuxannoo gammachiisaa fi kan badhaasa guddaa qabu ta'uu ni danda'a jira. Gaafa fuulduraatti egaa kaayyoo appilikeeshinii kanaa dubbata jechuudha. Namoonni cimtanii achirratti hojjettan akkuma badhaasni adda addaa onlaayinii irraa godhamaa oolu aappiin kunis isa mo'ateef badhaasa caalu kennaa jechuudha. Kanaaf cimtanii akka hojjettan dhaamsan isiniif dabarsa. Akkaataa itti appilikeeshinii kana hojjennu argannu liinkii isaa koomentii jalqabaa jala isiniifan ka'a. Akkasumas description box keessas isiniifan ka'a. Liinkii sana tuqxanii buufachuu dandeessu jechaadha. Akkuma salphaatti buufachuu dandeessu. Egaa barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Gaaffii namoota baay'eetiif deebii taa'ee kanan yaade barnoota kana qabadhee isiniif dhufeera. Akkasumas namoonni leenjii waa'ee hubannoo hojii onlaayinii marsariitii hawaasaatiin wal qabatu kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa viidiyoo hojjetame sana duuba deebitanii yoo ilaaltan illee gaariidha. Sababiin isaa callumettanii hojii kanatti yoo seentan booda wal komachuu ta'uu danda'a waan ta'eef hubannoo malee akka ittiin seenne isiniin jechuun barbaada. Hojiin onlaayinii baay'ee salphaa tokko miti. Namoonni salphaa godhanii ilaalan illee jiru. Salphaa miti hojiin onlaayinii. Baay'ee aktiivii ta'uu gaafata. Abshaalummaa illee hin barbaada. Akkuma nama daakaa daaku miti keessa kan gallu. Akkuma nama xilliif oolitu keessa linna yoo ta'e achitti hafuu dandeenya jechuudha. Sirriitti hubannoo gaffageeffanne yoo seenne gaariidha. Yeroo seennu immoo waan guddaa irraa eeguu hin qabnu. Wanti kamuu xiqqoo irraa ka'a waanta ta'eef xiqqaarraa gara guddaatti adeema. Isas gara fuulduraatti akkaataa hojii isaa keessa seennee appilikeeshinii kana keessa seennee ilaalaa deemna waan ta'eef ammaaf appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti akka gadi buufattan liinkii isiniifan ka'a. Koomentii jalqabaa keessaa argattu. An kan isinii wajjin ture ani Indaalee Addaamuudha. Chaanelii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole laayikii, koomentii fi sheerii gochaa hiriyoota keessan biraan gahuu dandeessu. Namoota illee itti afeeruu dandeessu. Har'aaf kanuman jedha. Viidiyoo itti aanuun aga walitti deemnutti nagaan naaf tura. Ciao.